Galatoomaan jedhanis. Gaariidha gaa obbo Leencoo Lataa suduudhaan immoo gara gaafiif deebii keenyatti ceenaa. Egaa akkuma dhaggeeffattaniirtu jedheen abdadhaa obbo Isaayas gaafiif deebii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii wajjin adeemsisan keessatti yeroo ce'umsaa sana keessattuu waan adda bilisummaa Oromoo rakkoo mudatee fi rakkoo sanaa fi sababni dadhabiinsa hoggansaati jedhanii turan. Isin maal jettu? Mee osoon gaaffii kana deebisuutti hin seenin dura waanan ibsu barbaadutu jira. Qabsaa'ota Eertiraa wajjin hariiroo gaarii qabna turre bara dargii lolaa turre sana dhaabota baay'eetu turan. Ka walabummaa Eertiraatiif qabsaawaa turan hunda isaanii wajjin hariiroo qabaachaa turre. Ka warra Osmaan Saalaa Sabbee ELF PLF ka jedhamu, ka warra Ahmed Nasir ELF ka jedhamu, akkasumas ka isaayas hoogganu EPLF ka jedhamu, Shaabiyaa jedhamee caalaa ka beekamu. Dhaabonni kun hundi hedduu nutti arjooman. Miseensa keenya nu leenjisuu, hidhannoo nu kennuu, kana bira darbanii warra Shaabiyaa faa humni isaanii dirree keenya waraana keenya wajjin seenee nu wajjin qabsaawee dirree keenyatti ka wareegamanis jiru. Har'as qabsaa'onni Oromoo bakka tokkollee bakka qubachuu dadhabanii gaafa Afrikaa keessaa bakki isaan jiran Asmaraa qofatti galuu isaa yaadachuu qabna. Kanarraa ka'uudhaan gaaffiif deebii ka'ee kanarratti hammi an waan garii jedhu murtaawaa ta'a. Hadheessuun barbaadu yaadannoon qabaachaa ture dirmannaa isaan nuuf godhan kana waan hadheessu jechuu hin barbaadu. Lammaffaa nami aangoon akka jiru fi nami immoo aangoo dhabee baqataa ta'ee biyya alaa jiru dhugaan isaa wal qixan ulfaatu. Dhugaan nama wanti nami aangoo qabu jedhu tokko ulfaataadha. Wanti baqataan akka kiyyaa jedhu immoo hammas faayidaa hin qabaatu, ulfina hin qabaatu. Eegan kana jedhee booda waan mootummaa ce'umsaa sanattan seena amma. Mootummaa ce'umsaa waan jedhamu sana 91tti kaseenne addi bilisummaa Oromoo itti yaadee barbaadee hin seenne. Hawannaa humnoota garii dhiibbaa humnoota gariitiin seenne. Humnoonni dhiibbaa fi hawannaa nurratti godhan sadarkaa duraatti mootummaa Ameerikaaniiti. Mootummaan Ameerikaanii dimokiraasiin akka jiraatu dhiibbaa barbaachisu hundumaa goonaa biyya sanatti yoo keessa jiraattanii qabsooftan isinii wajjin jirraanuun jedhan. Itti aansee mootummaan Sudaaniis akkuma kana yoo keessa jiraattan wayyaa nutu dantaa keessaa qabaa keessa jiraachuu keessan irraahii jedhan. Warri Shaabiyaa caalaatti immoo nutu dantaa keessaa qabaa. Wayyaanee wajjin wal dhabbii gurguddaa qabnaa. Kanaaf yoo isin keessa jiraattan irra caalaa of amannee hojjennaa. Kanaafuu dantaa keenyatu keessa jiraa. Isinii wajjin dhaabbannaa. Mirgi dimokiraasii akka kabajamu waan dandeenyu hundaan ni goonaa. Kanaaf seenaa jennaanitu seenne. Sirni ce'umsaa sun hin hojjenne. Addi bilisummaa Oromoo jaarmaa jabaa ture hin turre. Ka dura amanu ana. Rakkina baay'ee qabna ture. Hir'ina baay'ee qabna ture. Garuu garaa qulqulluudhaan seenne. Sirni dimokiraasii yoo hojjetee mirga Oromootiif asuma keessaan hojjennee xiqqoo see fuuldura tarkaanfachiifna jenneetu seenne. Warri nu abdachiisee fi warri dhiibbaa nurratti godhe sadanuu garuu waan nu abdachiisan sana tokkollee hin guunne.
Kana 99 kitaaba barreesse sana keessatti akka gaariittiin ibsee dabre. Mootummaan Ameerikaanii kan inni barbaade humna bicuu minoritiiin mootummaa Itoophiyaa akka fudhatu barbaada ture. Dantaa isaa keessa jira minoritiin waan biraa dhaqxeen gaafattu. Uummatan dhaqee gaafadha hin jettu. Waan inni barbaadu gootiifi. Kanaaf isaan dafaniitu nu jalaa garagalan. Addi bilisummaa Oromoo laafaan tokko kan homaa uummata Oromoo bakka bu'ee hin sochoone tokko osoo keessatti hafe wanti hambaan Oromoo adda bilisummaa Oromoo tokko tarii hin fedhu ta'a. Adda bilisummaa Oromoo boonaa of abdataa yaada ofii poolisii ofii dursu hin barbaadan turan. Mootummaan Sudaanii jijjiirama biraa keessa dabre. Mootummaan Sudaanii yeroo sana yaadattu yoo ta'e National Islamic Front waan jedhamu tokkotu hoogganaa ture mootummaa Sudaanii. National Islamic Front kana immoo duuba ka jiru nama Hassan Abdullah Turaabii jedhamu amma hin wareegamee hin du'e Rabbi rahmataa godhuu fi isaan kun akka addi bilisummaa Oromoo biyya seenee hojii jalqabeen security isaanii bobbaasan Oromiyaa guutummaa keessa qoratanii murtii tokko irra gahan. Addi bilisummaa Oromoo dhaabi jedhamu kun eenyummaa amantiirra eenyummaa sabaa ol kaasaa. Kanaaf diina keenya diina islaamummaati dhabamuu qaba jedhanii murteessan. Sanarraa isaanis nu jalaa garagalan. Warri Shaabiyaa amantii guddaarraa qabna ture. Kanaafin Asmaraa deddeebi'a ture yeroo hundumaa yeroo wal dhabbiin dhalatu Asmaraan dhaqaa hoogganoota Eertiraa ibdee dhalate itti himaa. Yeroo duraa dhuguma akka addi bilisummaa Oromoo mootummicha keessa turu hin barbaadu turan. Suuta garuu jijjiiramaa dhufan. Jijjiiramaa dhufanii dhuma irratti akka nuti yaanne hin taane addi bilisummaa Oromoo kun as keessa jiraachuun complicationii qaba ka jedhu irra gahanii akka nuti baanu godhanii kana caala ammoo ka dhuguma mootummaa ce'umsaa sana akka inni dimokiraasiitti fiixan baane kan fedhii tokkollee hin qabne wayyaaneedha. Kanaaf murni hundi waan dogoggoree qaba jechuun barbaada gabaabaatti. Nu qofa miti. Garuu nu komachuun hin salphata. Aangoon qabnu. Deebii humnaa wanti kenninu hin jiru. Kana malee nami tokkollee nami harkisaa qulqulluu hin jiru waan sana keessa kaseene keessaa yoon gabaabse akkasi. Egaa obbo Leencoo xinnoo ishee ibsuudhaa fi achi keessatti obbo Pireezidaantii Isaayas kan jedhani shira wayyaanee kanallee yeroo xaxamu kanatti tarkaanfii tokko tokko warri hooggantoota adda bilisummaa Oromoo hin fudhanne amma fakkeenya fi OPDO'n balaa akka taatu beekamaadhuma yeroo OPDO isaan uuman illee waa tokko baay'ee tarkaanfiin isaan fudhatan hin jiru yeroo wayyaaniin abaa'oo balleessuudhaa fi kun beekamaadha yeroo sun jirutti baay'ee tarkaanfiin fudhannee sirumaa gara dhumaa tokkotti isaan wajjin walii galuu tokkotu irraa mul'ataa kan jedhu ture. Eenyu wajjin? Gara warra wayyaanee wajjiniin nurra gara warra wayyaaneetti walii galuu tokkotu mul'ata namni tokko faa waan akkasii jedhee ture. Kan duraa nuti akka wayyaanee irraa abdii qabaannee hin beekne. Akka shakkineetti seenne akkuma shakkinee ta'ee akkasumatti takkaanuu hin soofne wayyaanee humnaan nu caalte waraanaan nu injifatte garuu takkaanuu hin soofne. Kanafi sun waan OPDO numiti kan OPDO'n hin ta'a jechuutti ka jijjiiraman warra Eritiriyaatiyu. Waan tokkon isiniif hima. Eega nuti mootummaa ce'umsaa keessaa baanee gaazexeessaan biyya Switzerland tokko
namichuma amma maqaa dhoofte kana dhaqanii gaaffiif deebii wajjin godhanii gaaffiif deebii sana keessa waa'ee hiree murteeffannaa Oromoo gaazexeessaan kun itti kaafnaan hiree murteeffannaa Oromoo bakka ga'eerami. Akkamitti jenna karaa OPD hojiirra oolee jedhan gaazexeessaan sun jiraadhas yoo hojii irraa ala ta'e malee. Numiti ka OPD irratti yaada keenya jijjiiri. Waan tokkoon dabalee himuu barbaada. Eega mootummaa ce'umsaa keessaa baanee haasaan nagaa nuu fi wayyaanee gidduutti Asmaraatti geggeeffamaa ture. Ka haasaa nagaa walgahii nagaa sana ka hoogganaa Eritiriyaa ture. President isaayas turan. Hoogganoota ambaasaadoroota biyya 4-5 qooda keessaa fudhachaa ture. Yeroo sana shaggarirraa idda bu'oonni wayyaanee nagaasoos fudhatanii dhufu turan. Akka waan Oromoonis sagalee keessaa qaba jechuudhaaf. Guyyaa tokko waan nagaasoon jedhuuf deebii kenninee hin beeknu. Tigirootatti haasofna malee waldhabbiin qabnu wayyaanota wajjin malee nagaasoon achi keessa waas murteessuu hin danda'u, waas tolchuu hin danda'u, waas hir'isuu hin danda'u. Takkaa deebii hin kennine. Kabraa waan gabaabduu tokkoon dabalee fixa kana. Haasaa nagaa sanaa dhuma akkanitti dhumate uummanni Oromoo qabaatuun barbaada. Nuti haasaa nagaa sana kan gochaa turre mootummaadhuma Eertiraatiin lakki isiniyyuu isin hin baasu. Yoo Tigireen wayyaaneen Itoophiyaa dhuunfatte isiniifuu balaa qaba. Ka jedhu ture dhaamsi keenya baafnee jechuu baannus. Dhuma irratti hin deebina shaggaritti mootummaatti hin deebina wanti tokko garuu furmaata argachuu qaba. Sunis waraana. Waraanni wayyaanee kuni sagantaa wayyaaneetiin deema. Sagantaa wayyaaneetiif amanamaadha. Waraanni keenyas akkuma kana sagantaa nuti lafa kaayyannee kaayyoo politikaan nuti lafa kaayyannee bakkaan ga'uudhaaf qabsaa'u. Waan ta'eef waraanni hundi hidhannoo haa hiikkatu. Waraanni haaraan haa ijaaramu. Ka hundaafuu ka tokkoofillee hin baabsine. Kan tokkoofillee hin ajajamne. Waraanni akkasii ijaarama taanaan hin deebinaa jennee akkaataa waraanni kun dhalatu wannoo 3 dhiheessine yaada 3 barreessaadhaan. Sadarkaa sanatti idda bu'oota wayyaanee iyyuu hin eegne Pireezidaanti Isaayas gaaf sana sekereetarii jedhamu ofii hin danda'amu kun jedhan. Akkam ambaasaadara Faransaay Jarmanii kan gaafa sana ture Horst Winkelmann amma soorama baheetu Berliin jiraata namni barbaadee dubbisuu danda'a gaafate. Wanti kun kan inni hin danda'amneefi practically moo practical reasoniidhaaf hin danda'amu moo jedhee gaafannaan practically it is possible jedha hoogganaan Eritiriyaa. I understand jedhe Jarmantichi. Jechuun dhuma irratti kan nuti abdii kutanne eega waa'ee kana irratti silaa warra nuun falmu dhiisee innuu kan nutti falmu ta'e waa murteeffataniiru jirri jechuun achitti tattaaffiin dhumatee nuti gama keenyaan bakka ittiin geenyee gaaffii waraanaa sana lafa keenyee sanarratti idda bu'oota wayyaanee illee eeguun hanqatee kanu morme namichuma isa silaa nu araarsu ta'uu gaafa agarru jarri kun lamaan waan irra gahan qabu jechuudhaan sana booddee haasaa nagaa sana dhaabne jechuudha. Waan baay'een jedhe tarii hubatamaa dhiisaan beeku.
Lakkee akka gaariitti ibsitanii namni hedduu waan kana akka sirriitti ibsitanii fi hubannoo akka argatu waan barbaaduuf gaariidha. Garuu amma akka pirezidaantii Isaayyaas yeroo sana aangoo biraa qabu akka biraatti akka ibsanidha yeroo sana kan isin amma dubbattan garuu intarviiyuu sana yookiin gaafiif deebii keessatti waraana ABO yeroo sana mooraatti akka galu godhame keessaa harki keenya sirumaayyuu hin jiru kan jedhudha kan dubbatan. Ajaa'iba! Beektaa yeroonis dheerateera aangoorra turuunis tarii waan baay'ee nama dagachiisa waan gurguddaa baay'ee yaadaa oolan isaan biyya bulchuu kanaaf jalaa baduutu mala. Egaa waan mooraatti galuu kana haa kaafnu. Mooraatti yeroo galu humna sadiitu mooraa hundaa'u akka to'atu murtaa'e. Humna shaabiyaa keessaa namni ergamee, keenya keessaa tokko dabalamee, ka wayyaanee sadiitu mooraa hundaa'u akka to'atu godhame. Akkamitti idda bu'oonni shaabiyaa dhufanii mooraayuu to'achuu danda'an kan pirezidaantiin isaanii hin beekne. Kun ragaadhuma ifaadha malee akkamitti mooraa waraana gaafa asmaraa deddeebinee dubbannu sana mooraadhaa bahuu balleessitanidha kan nuun jedhame. Rakkiftanii turtanii wayyaanee koornar gootanii turtanii. Mooraadhaa bahuu balleessitanii osoo ittiin qophaa'in osoo hidhannoo hin qabaanne osoo galaa fi wannoo hin qabaanne mooraadhaa yaatanii ka jedhu. Nuti immoo namni shanis yoo hafe waan biraa dhume namni shanillee yoo hafe lolaa dhumuu wayya malee harka hin kenninu ka jedhu qabna ture. Akka sanatti dhumate dubbiin sun. Gaariidha gaa. Gara tokkoon kan pirezidaantiin jedhanti jira. Gara biraatiin immoo maaltu jedhama? Sirumaayyuu yeroo sanatti waraana sana kan to'ataa ture, biyyattii to'ataa kan ture waraana shaabiyaatii kan jedhutu jira. Kun ammam dhugaadha? Mee kana xinnoo bal'isaa nu hima. Waraanni Eritiriyaa hamma 97tti biyya keenya ture. Hamma 97tti. Walqixa diina wayyaanee lolaa turan. Walqixa. 97tti yeroo isaan bahan yaada keessa mataa kiyya keessatti maaltu dhalannaani ka jedhu natti dhagahamuu jalqabe. Yaadattoota immoo 97 sana keessa waraanni wayyaanee bobbaa kanaan dura takkaa hin godhin godhee humna keenya kibbaa fi baha ture hundaa'uu biyyaa baase. Booda yeroo yaadu isaan edaa lola Eertiraatiif qophaa'uu jalqabaniiru yeroo sanatti. Waraana Eertiraa biyyatti galchuu karaa bahaatii fi kibbaa immoo qabsoon tokkolleen akka isaan hin gufachiifne dafanii hambaa adda bilisummaa Oromoo biyyaa yaasuu san booddee osoo waggaan gahin shaabiyaa wajjin lola seenan. Akkasii dubbiinsaa. Gaariidha gaa. Mee sila yeroo dubbattan kan biraas humnoonni tokko tokko akka wayyaaniin humna guddaa naannoo sanatti ta'uu barbaadu jettanii warri maqaa dhodhooftanii jiru. Dhuguma maayinooriitii yookiin saba xiqqaa waan ta'aniif waan sana barbaadan moo waan biraa dugda duubaan jira jettu? Ilaa wayyaanonni 89 booddee mootummaa ta'aniiru. Akka keenya miti. Shaabiyaan 80 gara duraarraa jalqabee mootummaa ta'eera. Kaapitaaluma hin fudhatin malee. Wayyaaneenis eega gaafa dargiin Tigraay gadhiisee baqateeti mootummaa Itoophiyaa ta'aniiru. Maaliifan kana kaasaa isaan yeroo sanatti humnoota isaaniif fayyadu hundaa wajjin hariiroo tolfataniiru. Waan irra gagahan qaban. Warra ollaa qofa osoo hin taane warra aangawoo warra Washington, New York, akkasuma London warra kana wajjin waan irra gahan qabu. Nuti immoo hin beekamnu turre.
adda bilisummaa Oromoo qabatti saba Oromootu hin beekamu ture. Gaafa walgahii London sana namicha ambaasaadara booddee ambaasaadara Ameerikaanii Irvin Hicks jedhu booddee Alaamuddiidhaaf hojjeta jechuun dhagahaa. Isa wal argee haasa'ee beektaan dur gaafa wattaadara ture Asmaraan ture dargaggeessa gaafan ture. Booda nammoo State Departmentiin hojjedha. Oromoo waan jedhamu takkaan dhageenye naan jedhe. Gaallaa waan jedhamu uummata faffaca'aa tokko jira jechuu dhagahe. Oromoo takkaan dhageenye. Kanaaf nuti hin beekamnu turre. Waan tolfanne hin qabnu. Walta'iinsa irra gahanne hin qabnu. Kanatti immoo dabalee yoo seenaa Itoophiyaa gabbaasanii ilaalan waa tokko waan fuula keenya tolchu tokko argan. Hammeenya keenya ka dubbatu malee, hammeenya Oromoo ka dubbatu malee. Kanaaf nu dursaniif qopheeffatanii walta'iinsa irra gahanii filataman tokko. Lammaffaa akkuma yeroon jalqabu jedhee biyyootiin ollaa kunii dimokiraasii afaanumaaf jedhu malee biyyoota hiyyeessaaf hin hojjeta jedhanii namanan. Dimokiraasiin isaaniif malee biyya hiyyeetti akka Itoophiyaa fa'iif hin hojjeta jedhanii namanan. Fakkeenyaan isinii kennaa isarratti. 93tti yeroo heera amma jedhamu kana wixinamuudhaaf deemu USAID'n horiitti baasanii nama beekaa isaanii tokko Samuel Huntington jedhamu bobbaasan. Bobbaasanii namichi kun dhaqee Mallas Zeenaawiitiin wal argee taa'ee haasa'ee gabaasaa barreesse. Gabaasaa inni barreesse sannan qaba. Yaadni inni qabu Itoophiyaan hiyyeettiidha. Kanaaf dimokiraasii hojiirra oolchuu hin dandeessu. Wanti isin baasu doominan paartii dimokiraasii hojiirra oolchaa jedhee itti hime Mallasitti. Kanaaf ifaadha. Nuti immoo dimokiraasichi hojiirra ooluun dhaloota kiyyaaf qofa miti, dhaloota dhufu hundaafuu faayidaa qaba jennee waan amannuuf sana qabsoon keenya bakki inni gahuu qabu. Oromoo keessatti sirni dimokiraasii jiraachuu, biyya waliigalaa sana keessatti sirni dimokiraasii jiraachuu, gaafa Afrikaattuu sirni dimokiraasii jiraachuun hunda keenyaaf bu'aa qaba jennee amannaa. Warri aangawoon garuu waan ergamuuf, waan ajajamuuf dhaqeen uummata gaafadha isa jedhu irra tole waan isin jettan nan godha isa jedhu filatan. Kana. Mee obbo Leencoo achuma gara yeroo ce'umsaa sanatti sin deebisaa gaaffiin kun yeroo hundumaa ka'aga. Mootummaa ce'umsaa sana keessatti kan illee pirezidaantii Isaayas Afawarqii gadi jabeessanii dubbatanii baay'ee hooggantoonni ABO wayyaanee chaalenjiin goone afaan waan isaan jedhaniin. Lammata immoo waraana sana akka inni mooraatti galu gochuun isaanii dogoggora irra jedhanii deddeebi'anii dubbatanii waa kana kanaafan irra deebi'anis gadi jabeessee akka addaan baaftaniin jedha. Yeroo baay'ee waa'ee waraana mooraatti galchuu kuni akka ishoo guddaatti waan ka'uuf. Mee kana maali amma yeroo laaltan dogoggora jettu immoo lammata dhiibbanumti sunu akkuma amma jettan sana warri Shaabiyaa immoo warri nu gananiif jettanii maalinni dugda isaa duubamee nu ibsaasin. Ilaa mee gabaabseen kaa'a kana. Wayyaaneen humna nu caalte sana hin haallu. Hidhannoodhaan nu caalte tarii gargaarsas qabdi ta'a bakka biraarraa. Garuu nun sobne. Nun dogoggorsine. Humna caalamne. Karaa waraanaa injifatamne malee karaa politikaan injifatamne nuti. Warra akka Eertiraa immoo maal godhanii wayyaanonni yeroo duraa sana lafuma kana ta'aniif waan isaan barbaadan hundaa guutaniif waan isaan fedhan hundaa akka irra deeman godhan. Sadarkaa sanatti tarii ani dhugaatti hin beeku yeroon taa'ee yaadu
OLFin kun yookaan ABO'n kun maaliif barbaachisa? Jara kana wajjin hariiroo gaarii tolfanne waan barbaannu guuttachaa jirra. Kun tarii complicationii iyyuu nutti fida jechuu irraa yaada isaanii jijjiiran natti fakkaata ana warri Shaabiyaa. Wayyaanee challenge gochuu waa tokkoon hima. Eega gaafa mootummaa ce'umsaa seenne osoo walgahii shaggar irra jirruutu dhukaasi duraa baname. Hamma gaafa mootummaa keessaa baanuutti guyyaa tokko nagaadhaan oollee bulleen beennu wayyaanee wajjiniin. Karaa politikaas hamma dandeenyu challenge gochaa turre mootummaa ce'umsaa keessatti walgahii falammii nuuf wayyaanee gidduutti ta'u immoo irra guddaa warra Shaabiyaa bakka jiranitti gochaa turre. Maaliif isaan nutu dantaa keessaa qabaa achi keessa jiraadhaa waan nuun jedhaniif dhuguma dantaa keessaa qabaatu jennee waan itti amanneef bakka isaan jiranitti wal falmaa baane. Challenge ka biraa kan kanarraa alaa maaltu akka nu hanqate hin beekuan. Akkuma nama jedhee qawween nu caalanii shakkiin hin jiru. Nu injifatanii shakkiin hin jiru. Garuu politikaadhaan adda bilisummaa Oromoon hin injifanne. Belbelli amma belbelaa jiru ka tsunaamii jedhamu kun diddaa addi bilisummaa Oromoo gaafa sana uummata Oromoo keessa facaase keessa madde akkasumatti lafaan kaane. Nutu hoogganaa jira jechuu miti. Adda bilisummaa Oromoo hoogganaa jira yookaan dhaabota ala kana jiran hoogganaa jira jechuu miti. Garuu diddaa nuti agarsiifne irraa ka'e sun. Politikaa hin injifanne nuti. Politikaadhaan injifanne irra wayyaanee. Garuu yoo biyyuma ollaa Eertiraa fudhatte waraana qofaan injifanne wayyaaneen isaaniin. Waraanaan injifatte, politikaadhaan injifatte, dippilomaatikali injifatte. Abbaan of hin argu rakkinni isa. Immoo namni yeroo aangoo irra turu waan garii arguu hin danda'u. Akkasi dubbiin. Tarii yoon dogoggore na sirreessa obbo Leencoo tarii yeroo sanatti Shaabiyaan yookiin adda bilisa baasaa uummata Eertiraa kan ABO yeroo sanatti barbaadu akka dhaaba politikaatti malee akka waraana cimaa tokko godhatu miti. Sanammoo hoogganoonni keenya yeroo sanaa hin hubanne kan jedhanis jiru. Lammata immoo tarii gaafini warri Shaabiyaas qaama ce'umsaa sana ta'utu irra jira kan jedhu obbo Leencoo gaafii kaasan innis isaan mufachiisee tarii yaada isaanii jijjiiranii kan jedhu jira. Amma kana maal jettu sin? Ilaa wayyaaneen hidhannoo hiikkannus nun feetu. Maaliif warra takkaa alan bulin, warra takkaa qawwee baateen deemin, warra akka Baqqalaa Garbaa, warra akka Mararaa Guddinaa, warra kana hundaa'uu hidhaatti ka guuraniif maaliif? Nuti immoo lallabnee akka adda dimokiraatawaa Oromootti lallabnee karaa hidhannoo hin baanu, karaa nagaa qabsaa'uu barbaannaa, dimokiraasii karaa sana fiduu barbaannaa jennee hamma biyyaayyuu dhaqee hin ta'u deemii jedhan. Isaan waan ajaja isaanii keessa hin jirre tokkollee waan Oromoo ta'e hin fedhan. Kanaaf osoo qawwee hiikkannu akkasumatti qabsoofnu jennees tokkoon nu funaanee nu fixu malee nu jiraachisu jedhee naman. Okay. Gaariidha mee amma gaa duratti yeroo qabsoo wal beektu pirezidaantii Isaayas Afawarqiitiin amma immoo aangorra turanii yeroo dheeraadhaaf jettanii ammas haala isaan irra jiran hin beektu. Gaafiif deebii gadda amma dhiyoo kana godhame irraa ka'uudhaan ijjannoo isaanii hammaatiif durii akkamitti ilaaltu? Waan jijjiiraman hin qaban. Namichuma duriiti. Eertiraadhaaf jaalala guddaa qaba. Eertiraan naannoo sana keessaa ka hunda caalaa jabaan
hunda caalaa hubataan, hunda caalaa tarkaanfataan Eertiraadha jedhanii amanu. Kanarratti waa tokkollee waan jijjiiraman hin qaban. Naannoon garuu jijjiirameera. Wayyaaneen isaan tuffatan kun wayyaanee gaafa duraa sana miti. Jijjiiramteetti. Hedduu guddatteetti. Hedduu duroomteetti. Kana dagachuun tuffachuun diina kee tuffachuun qabdu. Dhumate jedhan amma dheengadda. Eeyyee mootummaan kun hubameera. Raafameera. Garuu bakka garagaluu gahee ganaa qabsoo gaafata sun. Akkasumatti waan ka'ee dhabamu natti hin fakkaanne. Kanaaf warra Eertiraa kanaa hedduun kabajaa biyya isaaniitiif walabummaa isaaniitiif dhugaatti qabsoo jabaadha godhanii hoogganni isaayas Afawarqii hooggana jabaa dhaaba jabaa ture. Har'a garuu achuma jiraa. Akkuma durii sanaa namoonni dur beennu eessa jiru? Arguu dadhabaa ilaalee namoota jajjaboo hooggana Shaabiyaa keessa turan achi buutee isaanii dhabamee jira. Kun hin laaffifnee laata? Rakkina ittiin uumnee laata? Ka jedhu of na gaafachiisa. Gaarii ragaa. Ammas gaafimaaf deebii sana keessatti pirezidaantichi maal jedhanii sochiin uummata Oromoo yeroo ammaa kana godhu qabsoon uummata Oromoo kun itti jiru akka suunaamitti deemanii akka suunaamii guddaa tokkotti waa tokkotti dho'ee jedhanii kana keessatti immoo uummatuma ofiin of sochoose malee ammana dhaabbileen siyaasaa keessatti uummata kana sochoosanii miti jedhan jechaan guutummaatti discredit isaan gochuu kiyya miti garuu akka caala uummataaf waan kana sochoosee jedhan akka dhaaba nama Oromoo dhaaba tokko hoogganutti kana maal jettu kana wajjin wal qabatee amma ammaatti qaaman achitti argamee wanti gargaarre hin jiru qabsoo Oromooti gara fuulduraatti garuu yoon qabsoo Oromooti fi waa tokko bu'aa buusee yoon achitti waa tokko goone fi hittin qaana'uu abbaan fe'ee waan fe'aa jedhu kan jedhu dubbatan kun maal jechuu barbaadaniiti kana lamaa walitti qabdanii waan adeeftan. Ilaa yoo qabsoo Oromoo gargaaruun barbaachisaa ta'e dhaabni adda bilisummaa Oromoo achuma jira magaalaadhuma sana. Isaa wajjin wal haasa'anii waan barbaachisu karaa sana qajeelchuun hin danda'ama. Waan sochii biyya warraaqsa uummanni Oromoo dhoosee ganna lamaa oliif deemsise kana waanan jedhuun qabaan hooggana waaltaan qabu. Jabina guddaadha hooggana walakkeessaa hooggana waaltaa dhabuunsaa maaliif bakka dhadhee kana asii madda yaadichi jettee rukuttee dhabamsiiftu dhabde wayyaaneen. Laafinni isaa guddaanis hooggana waaltaa dhabuusaati. Maaliif wanti waa qindeessu hin jiru. Wanti taaktikaaf tooftaa baasu hin jiru. Eeyyee uummatichuma ofumaan ka'e. Kophuma isaa qabsaa'ee dhaabonni bifa garaagaraatiin hojjennu ifatti citiitti bifa garaagaraatiin yookaan dhaamsuma faa dabarsuudhaan an dhaabonni hundi gumaachanii qabsoo kana dhoosuu isaa irratti illee yoo ta'u baate belbelchuu isaa irratti dhaabonni karaa danda'an hundaanuu dhaamsa garaagaraa dabarsuudhaan hamilee ta'uudhaan madda hamilee ta'uudhaan gumaachanii aktivistoonni gumaacha guddaa kennanii eeyyee hooggana waaltaan qabu garuu homa tokkollee qajeelfamni hin geenyee fi hin dhaqqabnee jechuu hin dandeenyu. Kana akkasittan laalaan waan warraaqsa kanaa. Kan biraa kun gaafa Afrikaa miti an seenaadhuma saboota kamii keessattuu waan an takkaan arginu. Wanti Oromoon waggaa lamaaf godhe. Takka waan mul'atin. Jechuun akka tokkotti hedduu nama gammachiisa. Maaliif
kasi bilisoomsu tokko yoo dhufe anas bilisoomse jedhee gooftaa sitti ta'a. Amma eenyuun bilisoomsaa jira? Ummatichatu bilisoomsaa jira. Kanaafi kuni namoota hedduu naasisa. Namoota abbaa irrummaa filatan hedduu naasise. Maaliif naannoo sanatti Oromoon humna ta'ee ka'uun Itoophiyaa jijjiiraa yoo Itoophiyaa jijjiiree gaafa Afrikaa jijjiiraa kuni humnoota naannoo sanaatiif sodaadha. Kanaaf beekuu qabna. Kabiraan waan tokkotti dabaleetan dhaaba. Humni tokko yeroo si gargaaru arjummaadhaaf jedhee waaqa biraan argadha jedhee sin gargaaru. Dantaa keessaa qaba. Dantaan isaan sun hamma tokko si wajjin deemuu isaatu mala. Garuu deemee gaafa adda maqu qaba. Kanaaf fira barbaaddadhu. Fira horadhu. Yeroo hundumaa garuu dammaqiitii ofirraa eegi. Gaafa wantati barbaadduu fi wanti inni barbaadu adda maqu atis nagaatti dhaamtee bakka kaayyoo keetitti qajeeluu akka dandeessu. Kanaaf galata qaba obbo Isaayas waan danda'u hundaa yoo godhee yoo warraaqsa uummata keenyaa dirmate hedduun gammadaa. Akkuma yeroo jalqabaa jedhee amma naannoo gaafa Afrikaa keessaa bakki qabsaa'onni Oromoo xiqqoodhumallee gadi qubatanii taa'anii waa yaaduu danda'an Eertiraa qofaa. Kanaaf obbo Isaayasiin mootummaa Eertiraa uummata Eertiraatiifis galata galchuun barbaada. Gaariidha meeqa amma achi gaafiif deebii keessaa godhame keessa bal'aadha achi keessaa waanuma xiqqaadha fudhannee amma ammaatti irratti mari'anne walumaa galatti gaafiif deebii pirezidaanti Isaayyaas Afawarqii adeemsisan sana walumaa galatti attamitti ilaaltan isin? Nan ajaa'ibe. Yeroo dheeraa namni biyya tokko bulchu waan garagaraatiin qabamee yeroo baay'ee hin qabaatu. Yeroo hamma sana kennee taa'ee haasaa hanga sana dheeraa gochuunsaa hedduu na ajaa'ibee yeroo baay'ee qabaa jechuudha gabaabaatti. Baay'ee rakkinni Eertiraa baay'een isaa furamee waan dhumeef yeroo baay'ee qaba jechuudha. Kanuman argee. Gaariidha. Waa tokkon sin gaafadha. Amma duratti egaa wajjiniin hojjetaa turtanii yeroo yerootti walitti dhuftanii wajjin dhimma adda addaa taasoftu. Amma isin otoo fuulduratti pirezidaanti Isaayyaas Afawarqii wal argitanii maal jettuun? Lakki waan jedhuun beekaa inni gaafa Shaabiyaaf Wayyaanee walitti dhukaasan 98 jara lachuutiif hin xalaa barreesse. Mallasiifis pirezidaanti Isaayyaasiifis dhaamsi koo gabaabaa ture. Lola amma jalqabdan kana yoo bakka duraan 91 mari'anne sirna gaafa sana lafa keenyatti yoo deebine malee keessaa ba'uuf hin teessan. Lubbuu ofii horata waldhabbiin kun isin hirkaa bahaa. Bakka 91 yaadota lafa keenya sanatti haa deebinuu. Har'as osoo wal argee kanan jedhuun Eertiraan kophaasee biyya bareedduu dureetti jabduu tokko ta'uu hin dandeessu. Islandii prosperity, islandii stability ta'uu hin dandeessu. Itoophiyaanis ta'uu hin danda'u. Walitti hidhaadha. Kana ture yaanni 91 lafa kaa'ame. Kanaaf achitti deebi'amee akkaataa itti Itoophiyaanis qoodni isheen gaafa Afrikaa keessatti qabaattu beekamaa ta'ee Itoophiyaa keessatti immoo saboonni garaagaraa qooda akkamii akka isaan qabaatan ifaatti lafa kaa'amee hariiroon biyyootii gaafa Afrikaa gidduu jiraatu immoo maal ta'uu qaba ka jedhamu lafa kaa'amee akkasitti yoo deebinee hojjenne malee tokkoon diigamuuf ta'a biyyootiin gaafa Afrikaa.
biyyi garii irreedhaan ukkaamamee taa'aa waan jiru volkaanoodhuma dhoowuuf deemu. Volkaanoon Itoophiyaa immoo dho'eera. Tokko tokkoon diigamuuf teenya. Diigami kun immoo hunda keenyaaf balaadha. Anka caalaa na yaaddessuu isa. Kanaaf osoo bulchaa Eertiraa kana wal agarree wantan jedhu waan masiin jedhe. Tartiiba gaafa duraa, yaada gaafa duraa, sagantaa gaafa 91 lafa keenya sana deebifnee haaromsinu kan mataa gaaffii wantan jedhuun. Sun immoo egaa Eertiraa keessa jijjiirame dhufuu qabaa, Itoophiyaa keessa jijjiirame dhufuu qabaa, waan wal fakkaatu sirni biyyootii kana keessa jiraatu waan wal fakkaatu ta'uu qaba. Sana jettee jiraachuu hin dandeessu Eertiraa. Gaariidha. Mee gara jalqabaa irratti waan qabadhe tokkotu jira. Isaanii fi gara jalqabaa irratti nama gidduu isaaniitti lolluu ta'eera. Gara jalqabaatti wayyaanee wajjin rakkoo qabu turanii jettanii turtan. Mee carraadhuma kanatti fayyadamuun nutti himtu maaltu ture rakkoon sun? Ilaa hamma 84tti hariiroon isaanii baay'ee ho'aa ture. Afaan tokkicha dubbatu jirri kun. Warri isaanii bataskaana tokkicha dhaqa. Dhiiga wal keessaa qabu. Kamtu kami beekuu hin dandeessu. Hedduu walii wajjin dargii irratti qabsaa'u irratti hedduu qindeeffatan walii wajjinis humni Tigraay Eertiraa dhaqee warra Eertiraa bira goree lolee humni Eertiraa daangaa ce'ee dhufee wayyaanee wajjin lolee humni wayyaaneetiif humni shaabiyaa wal ta'anii ELF lolanii Eertiraa keessaa baasanii hamma sana walitti dhiyoodha. 90moota keessa 80moota gara walakkeessaa keessa shaabiyaa wayyaaneen yaada garaagaraa kaasuu jalqabdi. Soviet Union social imperialistidha. Na wajjin jedhaa social imperialistidha jedhaa. Waan kana fakkaatu ideological debates kaaftee suuta wal dhabaa deemanii dhumarratti kan isaan baay'ee wal komatan beela 84 sanarratti warri Eertiraa karaa nuti ittiin nyaata beela'aaf biyya Eertiraa Tigraay naqnu nutti cufanii jedhanii karaa haaraa Gondar keessaa karaa haaraa baafatanii Gadaareef irraa kallachaan Tigraay naqan. 84-85tti hariiroon isaan gidduu addaan cabee 89tti yeroo dargii garagalchuudhaaf sagantaa baafatan qofa walitti deebi'an. Nuti waan baay'ee fixatan seene. Amma gaafa mootummaa ce'umsaa turre sanaa waan adda bahiinsa Eertiraa kanaa irratti takkaa beeke wamtuun mari'atamne. Waraqaan tokko hin jiru walgahiin Julaayii 91 sun waraqaa tokko illee hin baafne Eertiraa irratti. Takkaas hin mari'atamne maal dhiibbaa akkamii qabaata hariiroon nuufi mootummaa Eertiraa gidduu jiru maal fakkaata kunis takkaan mari'atamne. Mallasiin hangaaf tokko yoom waan Eertiraa kana implikeeshinii isaa yoom dibeet goonaa jedheen gaafadhe. Ta'u giddeen lemnaan jedhe minnaa'u jennaan ahuni hedaallu በኋላ ይመለሳሉ ናን ጀደ አሃ ጀሪ መሪያቴ ፊጤራ ኦኬ ሐመሰና ዲያኔ ኑቲ ዋን ሂጭቲ ዳም ፊጠታን ሴነ ኤዳ ጀሮ ማተኮ መሪያን ቦዴጋ ወልቲ ዱካሱዳን አንገራatti kuno akka walitti deebineet furmaata dhabe wal dhabbiin sun daangaadha jedhamee lafa waan tokkollee hiikaan qabne daangaan Eertiraa Itoophiyaa gidduu yeroo Xaaliyaaniin bulchaa turtes takkaa hin daangeffamne yeroo Ingiliziin bulchaa tures takkaa hin daangeffamne ittiin rakkinan turree jechuudhumaafan har'a fayyaa lafaa ka'anii dubbii guddaa godhanii kunoo namni 100,000 ol irratti dhiigsaa dhangala'e
wallabbiin isaanii sana turee siin jechuufi gaafa qabsoo isa dhaga'uu barbaadde. Ilaa namni yeroo dulloomu waan dabre baay'ee haasa'a. Keessattuu akka kiyyaan biyyan bulchine. Gaariidha warra bubbuleerraa immoo meeqa bara dhaloonni haaranii dhugaadhumatti baay'ee gaariidha. Mee obbo Leencoo Lataa gara fuulduraatti egaa walitti dhufeenyi uummata Eertiraatii fi yookiin Eertiraa fi Oromoo maal ta'a jettu maal ta'uu qaba jettu mee kanarratti yaada maal qabdu? Ilaa waa tokko ifaatti irratti walii galuu qabna. Bilisummaa Oromoo alagaan nuuf hin kennu. Nutu qabsaa'ee argata. Alagaadhaan mala nuudha akkatti bilisoomnu jechuun goguma. Nutu qabsaa'ee uummata keenyatti dhumee argata. Akka sana malee hin dhufu. Akkasis ta'ee hamma danda'amu fira horachuun barbaachisaadha. Naannoo sanaa. Akka reefuu jedhee aayilandiin dimokiraasii Oromoon aayilandii dimokiraasii ta'uu hin danda'u. Jaziiraa dimokiraasii ta'uu hin danda'u. Jaziiraa badhaadhinaa ta'uu hin danda'u. Eertiraanis ta'uu hin dandeessu. Tigraayis ta'uu hin danda'u. Hundi keenya walii wajjin akkaataa itti nagaadhaan mana keenya bulchinee ollaan keenya immoo nagaadhaan nu wajjin jiraatu irratti yeroo keenya dabarsinee mari'achuu qabna. Gaafa Afrikaa irratti waraqaa kitaaba lamaan barreesse. Wal xaxaadha haalli naannoo sanaa. Isa kanarraa kaanee Oromoon immoo walakkeessa Itoophiyaati. Itoophiyaan walakkeessa gaafa Afrikaati. Kanaaf bifa sanaan kaanee waan dandeenyu gochuudhaan qe'ee keenyatti nuti ofiif bulchinee walii wajjin nuti Oromoon akka Oromootti nagaadhaan walii wajjin jiraachuu nagaadhaan walii wajjin jiraachuuf immoo sirna dimokiraasiitiin hoogganamuu qabna. Ollaa keenyaaf nu gidduus nagaan jiraachuudhaaf ollaan keenya hundi sirna dimokiraasii qabaachuu qaba. Bifa kanaatiin akkasitti ilaallee yoo sagantaa ofiifis naannoo keenyaafis godinaa gaafa Afrikaatiifis tolu irratti yoo wal taane barbaachisaadha jedhee namana. Kun egaa falammii baay'ee gaafataa. Ani immoo sichi dulloome falammii kan dadhabaa dhufeera. Lakki si'achuu isin cimoodha. Hedduu isinirraa eegama obbo Leencoo. Egaa ani gama kiyyaan obbo Leencoo gaafii